Ashama harka fuudhee jirra jirtu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u isiniin jecha akkam jirtanii. Viidiyoo xiqqoo ishee dubbachuu barbaade ayyaana filchaataa ilaalchisee baga bara haaraa geechaniin isiniin jira. Bara meeqa gashtii baran? Bara 2017 barreen gadaalee gisee kana biyya kiyyan jira galata Rabbi. Maatii kiyya wajjin ayyaana dabarse bara nammoo eheew kana wajjin ayyaana dabarse jechuudha. Kanaafi bakkuma jirtanitti Waaqayyoon nagaa isiniif haa godhu maatii keessan isinillee bakka jirtanitti nageenyi isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Hin beektanii miike akkanattiin akka duriitii miti dhugaa Waaqa. In beektan miti reezayyu ayyaanuma fedhee jechuudha. Shaashimmoo akka warra salaaleetitti dhadhe maashaallah tabarakallah. Qofa ayyaanuma fedheeyyu waggaa 5 baranaa namnam zana inni dabarsaa turre hiriyoota kiyya wajjin warri yaadatan jechuudha. Yaa ka barri tokko gadi waan ta'eef waa hundaa obsaan dabarsuudha. Kanatti aansee joota muraasa dura baay'ee chiggirii keessa ture. Deebi'ee viidiyoo isin hojjechuuf immoo viidiyoo hojjechuun iddoo kanatti baay'ee rakkisaa waan ta'eef baay'ee rakkachaa jira. Rabbummaan naaf haa mirmatu malee viidiyoo akka barbaadeun kan akka barbaadeetu waa hojjechuun baay'ee rakkisaadha. Okay. Annaa akkasii ani elmaazuun kan obboleettiin teessanii maa akkasitti yaani akkanatti as baati minaamina miidiyaa irratti minaamina akkanaan hin jenne I don't care. Okay, dantaan qabu waan ta'e waa hundaafu keessa kiyya beeka waan ta'eef waa hundaafu sinee galee annaa akkasii cibarrr edheetiin jira. Baga geechan ayyaana hoggaan kun dhufnaan immoo maal yaadadhe isinitti fakkaate ijoollee kiyya yaadadhe homaa gochuu hin danda'u waan ta'e Waaqayyoon isaan bira haa jiraatu. Isinis warri maatii keessan daa'ima keessan warri qabda warri yaadattanii Rabbiin sinaa jabeessuun siniin jedhaa. Daa'ima keessanii maatii keessan bira immoo Rabbii yaa jiraatu. Warroonni naaf rakkatanii naaf bilbilaa turtan immoo dhugaa Rabbii viidiyoo maammanaa karaa hojjedhuudha beesi. Nan hojjedha ogaa naamna jedheen karoorfadhe onkee wayiin biizii ta'a yaa waan ta'e ta'a jechuudha. Waa maraayyuu waa hunda yeroo ambiraa keessa gadi bu'ee isinitti himuu danda'a waan ta'eef. Kanattan dhiisee amma qoyimee ayyaana waggaa kanan de baguma geechanillee jedha jedhee tanani kinoo akka kanatti hin cibrrrrrr jedhee to'e. Jaartii waggaa 90 fakkaadhee isinii dhufeen isiniin jedha ishee dhiifama naaf godha. Akkana fakkaata isiniin jira amma obboleettiin tiyya mana gaasinaa gaafattu ishiinillee yuutuubii reefu banachuuf kaayyoo qabdi. Asuma sabiskiraayibii gootanii fi isiniin jedha ishiin nagaa isinii gaafattu gara ishiitti isin dabarsa. Shama akkam jirtu maatii yuutuubii almaas tasfaayee jalatti argamtan hunda keessaniyyuu nagaa isin jedhee jira. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Itti aansee deemuu baga ayyaana filchataa isiniin ga'e jechuun barbaada asumaani. Hundumti keessanuu nageenya Waaqayyoo ta'e jumaan ittiin nu ga'ee bara haaraa bara 2017 kan nagaa kan jaalala kan milkaa'inaa nuuf haa taasisu isiniin jedha hunda keessaniiyyuu. Yaa ukaa jireenya biyyaan baay'een beektanii akkuma ta'etti daddabarsaa jirra kunoo dhodhofannee jechuudha. Kana keessa immoo Waaqayyo guyyaa tokko nu dabarsuu danda'a. Nagaan naa turutti nan jaaladha isiniin jedha gammachuuti. Annaa akkasii micaawwan duubaatti dhufnaan rifatte akkana fakkaatan isiniin jedha. Bakka jirtanitti Waaqayyoon fayyaa isinii godhu. Yaa'u waanuma jiru kana hundumaa biyya keenya inni guddaan biyya keenya nagaa haa buusu. Isinii galee inni dursu nagaa waan ta'eef shaanxaan intala rakkattuu tanaa ammoo seenee jira. Birrii kana tokkicha qabdi. Innaa akkasii yaa wandarbaa wanni hin dabarree yoo duute qofaadha. Yoo jiraatte dhugaa Rabbi yoo jiraate guyyaa tokko sii darba. Abdiin kuti namni abdii kuttitu namaa miti abdiin kuuxina. Innaa akkasii hoodha nyaata. Waan maal akka baammaa isinii kennamti. Innaa akkasii ciao jabaadha.